Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyoon amiin. Maatiiwwan Waaqayyoo keessas biyya alaa jirtan hundumti keessaniyyuu ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin eegumsa ergamoota qulqullaa'oo toloota wareegamtootaan kan deddeebitanii kan jiraattan hundumti keessaniyyuu Waaqayyo arjummaa isaa nuu baasee yeroo kanaaf sa'aatii kanaanis kan nu ga'e yeroodhaaf sa'aatii hafee hundumaa keessattis nu eeguun nu tiksuu nu gargaaruun fedhaaf tola isaa nuuf haa. Egaa kun barumsa keenya kutaa sadaffaa chaanaalii rooba nuuf irraati. Yeroo kanaan isiniif darbaa jirudha jechuudha. Har'as immoo akkuma yeroo kaanii barumsa amantaa yookiis immoo seensaa amantaa kan jedhu jalaatii kutaa sadaffaa isaa Waaqayyo jiraachuu isaa akkamiin beeknaa kan jedhu wal faana barannaa jechuudha. Waaqayyo jiraachuu isaa akkamiin beeknaa? Namni Waaqayyo jiraachuu isaa argeetu itti amane moo akkasumaatiin beekeetu itti amane kan jedhu bifa gabaabaaf namatti toluun wal faana barannaa jechuudha. Amantaan inni duraa Waaqayyo jiraataa bara baraa fi kan hundaa ol ta'ee jira jedhanii amanudha. Yaada kanas amantaadhaan dhugoomsanii kan fudhannu malee namni Waaqayyo jiraachuu isaa harkaan qabee qaama miira isaatiin mirkaneessuuf hin danda'u. Haa ta'u malee Waaqayyo jiraachuu isaa wantootni ittiin beekuu dandeenyu jiru jechuudha. Kana gaafa jennu yaada amantaa kan dhugoomsisnu Waaqayyoon qaama miiraatiin madaallee yookiis harkaan qaqqabnee ijaan arginee kan amanuu dandeenyu osoo hin taane Waaqayyoon jira jennee gochaa inni raawwatuutiin kan nuti amanuu dandeenyudha jechuudha. Kanuma dhugoomsuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 4:24 irratti yeroo dubartittii Samaariyaa sanaa wajjiniin laga ishiin bishaan waraabuu deemtetti bishaan ega gaafateenii booda waa'ee amantiis waa'ee Masiihis gaafa dubbatanitti Waaqayyoon kan sagadamu hafuuraanii Waaqayyo hafuura akka ta'es dubbateeras barsiiseeras jechuudha. Innutis immoo har'a kan nuti amannu Waaqayyo jira jennee kan nuti amannu wantoota muraasa ta'e tokko wal faana amma caqasnee kaasnaa jechuudha. Isaan keessaatii uumamtoota isaa ilaaluudhaan Waaqayyo akka jiru beekuu ni dandeenya jechuudha. Waaqayyo uumuu kan eegale guyyaa dilbata irraa eegalee haga guyyaa gaafa jimaataatti gaafa ta'u kunis immoo walitti fufiinsa guyyoota 6 gidduutti uumamtoota hundumaa gosa gosaan isaan qoqqoodee waliigalatti gosawwan 22 isaan taasisee uumeeraa jechuudha. Gosawwan 22 gaafa jennu addunyaa kanarraa gosa 22 qofaadhaa isaanoo hedduudhaa jedhanii gaaffii gaafachuu hin danda'amu. Garuu gosa gaafa jennu kan qilleensarra kaatan, kan lafarra lo'an, akkasuma kan gosa midhaanii faa yoo ta'e immoo kan maacidiidhaan haamaman yookiis kan qottoodhaan muraman bifa kanaatiin gosa kaataa wal fakkeenya isaaniitiin kan uumaman gosa 22dha jechuudha. Namoonni keessumattuu saayintistoonni tokko garuu addunyaa waggaa biliyoona 4.5 ol faa akka taatetti ni dubbatu. Namoonni akkasii kun dhugaadha moo dhugaa miti yoo jenne deebiin gabaabaadhumatti akka isaan sobaa jira yookiis immoo akka isaanii sagaleen Waaqayyoo isaaniif ifa hin taane garuu beekumsi isaanii fi ogummaan isaanii sababa isaan jaamsee jiruuf yookiis isaanitti dukkaneessee jiruuf sagalee Waaqayyoo ifa isaa hubachuu hin dandeenye jechuudha. Kanas immoo qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 4:4 kaasnee yoo ilaalle jecha akkas jedhu arganna. Kan inni jedhus inni hamaan Waaqayyichi bara si'aanaa kan ta'e yaada warra hin amaniin san jaamseera. Inni ifa ulfina Kiristoos isa akkeenya Waaqayyoo waan wangeela keessaa ibsu sana akka hin argineef isaan dhowweeraa jira. Akkasuma qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 1:20 irrattis namootawwan ogummaaf hubannaa hin qabne warreen beekumsaaf dandeettii qaban jalaatii garuu akka sagaleen Waaqayyoo dhokatee jirutti warreen gowwootadha wallaalotadha jedhamaniif immoo Waaqayyo arjummaa isaatiin ka ifa isaa isaaniif kennedha jechuudha. Keenya yoo fudhannee qulqullichi Phexros nama hin baranne nama hin barreessine ture garuu Waaqayyo lafa inni xummii qabuutii isa waamee gara akka inni kottu kanaa booda taawolota koodhaan qabda malee ati qurxummii qabuun siif hin ta'u jedhee yeroo inni itti waametu jira jechuudha. Kunis immoo kan inni dhugoomsu Waaqayyo namoota gadadamoo namoota rakkatoo ta'an irra bulee wanta ajaa'iba gurguddaa akka inni raawwatudha jechuudha. Gara biraatiin saayintistoonni hedduun dhufaatiin namaallee namni kan inni uumame jijjiirama tirannaa yookiis immoo rivolushiniidhaanidha jedhu. Garuu dhugaa isaa gaafa fudhannu dhuguma namni ega jijjiiramaatiin dhufe
ta'eeti. Har'oo jijjiiramee maaliif bifa biraatti dabalamuu hin dandeenye yookiis immoo namummaa isaarraa gara biraatti maaliif jijjiiramuudha baate? Fakkeenyaaf jaldeessa irraatii adeemsa tirannaatiin gara namaatti dhufe ega jedhatee adeemsi tirannaa kun namumarra geetu dhaabbate moo gara fuulduraatti ta'a erga nun dhalannee miti dhaloonni nu dura darbeeyyuu namuma ta'aa dhufee tooyoo nurra ga'e. Kanaaf gara kamitti jijjiirama kan jedhu gaaffii isaanumtiyyuu ofii isaaniidhaaf hin deebisnedha jechuudha. Kun garuu bifuma gabaabaadhaan yoo ilaalle gowwoomsaa Saaxinaa'eel yookiis immoo inni aangoo isaarraa darbatame seexanni itti fayyadamee addunyaa kana namoota beekamoodha yookiis namoota ogummaa qaban jedhu jechi isaan dubbatan uummata biratti fudhatama sababa qabaatuuf isaan irra bulee addunyaa kana ittiin gowwoomsaa jiru keessaa isa tokkodha jechuudha. Kun hundumti isaa ija amantiitiin gonkumaa sobaa fi dhugaarraa kan fagaatedha jechuudha. Kun hundi garuu waaqni hin jiru uumamni ofumaan argame yaada jedhutti harkaa akka harkifataniif sammuu isaanii keessatti kan yaadan garuu namni duruma nama ta'ee uumame malee sanyii jaldeessaa fi qamaleerraa jijjiiramee akka hin taane amantaadhaan beekuu amanuus nuti kiristaanota kan taane kamiyyuu kan qabnudha jechuudha. Haala saayinsiin jedhu kana amanuun ammoo gantummaa fi kabaja namaa xinneessuu irra darbeeyyuu ureessuu wajjiniin wal qixxeedha. Keenyaaf yoo fudhattanii namni qaamolee miiraa hundumaa ega godhatee uumameeti waaqa tolfamoowwan garaagaraa kan kanaan dura uumaa turan yoo fudhanne uumama kanaan dura jiru fakkeessanii uumanii waaqa tolfamaa godhataniitti fayyadamu. Namoonni kuni wanta ofii isaanii beekan wanta ofii isaanii qaban hojjetanii jechuudha. Jaldeessi garuu durayyuu naman turre akkamittiin gara namaatti dhufe kan jedhuuf gaaffiidha jechuudha. Waaqayyo garuu seera uumamaa boqonnaa jalqabaa lakkoofsa 27 irra gaafa ilaallu Waaqayyo akka bifaaf fakkaattii isaatti nama uumee kan jedhudha kan nuti argannu. Waaqayyo akka inni qabu akka inni qaama miiraa guutummaatti qabu numa namummaa marraatii hubachuun ni danda'ama jechuudha. Haaluma kanaan yaadni saayinsiin jedhu gama amantaan fudhatama gonkumaa hin qabu jechuudha. Isarra darbees immoo kun gowwoomsummaadha jechuudha. Kanaaf jecha qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontos qonnaa tokko lakkoofsa 20 ergaa isa jalqabaa irratti egaa namni ogeessi eessatti hafaree barsiisaan seeraas eessatti hafaree dubbii beekaan bara si'anaas eessatti hafaree Waaqayyo ogummaa biyya lafaa kana gowwummaa godheera mitiiree jedha. Namoonni ogeessadha namoonni beekoodha namoonni ogummaa qabu jedhanii ija amantiidhaan gaafa ilaalaman gowwoota kan waan beenne dadhaboota ta'aniitu mul'atu jechuudha. Isaanis immoo kan isaan hubatan guutummaan guutuutti waa'ee isa jireenya biyya lafaa waa'ee isa darbuuf dhumuu waa'ee isa kabajaaf salphina hafuu kanaa qofaa malee waa'ee jireenya barabaraa ifa barabaraa gammachuu isa barabaraa sababa hin ilaalleef sababas hin yaanneefidha jechuudha. Kunis immoo akkuma qulqullichi Phaawulos jedheen dubbadhee darbee boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti isa jiru hafuurichi yookiis immoo humni seexanaa namoota akkasii akkasaan ifni wangeelaa sagalee waaqayyoo isaanii hin ifneefi isaan jaamseeraa jechuudha. Kanaaf akkaataan uumama biyya lafaa kanaa akkasittiin yookiis kun sanyii akkasii qaba jedhanii dubbachuun gowwummaadha. Haa ta'u malee uumama biraas ta'ee ilmi namaa waaqayyoon akka uumame sirriitti amanaa jechuudha. Egaa waaqayyoo akka bifa isaatti nama uume bifa waaqayyootiinis isa uume dhiiraaf dubartii godhe isaan uume kan jedhu seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 27 irratti kan argannudha jechuudha. Waaqayyoo erga bifa isaa fakkeessee dhiiraaf dubartii godhees isa uumeeti. Saayinsiin inni har'as booris irra daddabalee barsiisu gowwomsaa fi sobummaadha jechuudha. Waaqayyoo uumama isaa ni soora ni jiraachisas. Waaqayyoo uumama isaa yommuu sooru adda hin qoodu sooressaa fi hiyyeessa adda hin baasu beekaaf wallaalaa diimaaf gurraacha cubbamaaf tolaa hin jedhu. Kanuma dhugoomsuudhaaf raajichi Daawit yookiis mootichi Daawit faaruu isaa 144 lakkoofsa 15 irratti jecha akkas jedhu dubbate. Iji hundinuu abdiidhaan si eeggata. Toora isaanii yeroo ta'utti isaaniif ni laattaa jira. Ilaala namni kamiyyuu soora koo kan jedhu yookiis nyaata isaa Waaqayyo arjummaa isaatiin qopheesseetu isaaf kennaa jechuudha. Gaafa kana jennu Waaqayyo karaa kamiin akka nuti argachuu dandeenyu nutti agarsiiseera garuu fuudheetu afaan nu kaa'aa miti jechuudha. Arjummaa isaa nuuf baay'isee nyaadhaa sooradhaa jedhees immoo akkuma seera uumamaa keessatti dubbate biqiltoota hundumaa uumee garuu kana nyaadhaa kana immoo nyaatinaa jedhee jechuudha. Ilaala jechinni boqonnaa
seera uumamaa keessatti dubbatame suni kaayyoo guddaa fedha. Sababni isaas tokko Waaqayyo osoo abboommii sana hin kennine ta'eeti namni ammayyuu erguma abboommiin kenname iyyuu ani waaqadha jedha. Silaa osoo abboommiin hin kennamne ta'e immoo kana caalaa jedha ture jechuudha. Sababni isaas namni kabajaa fi ulfina guddaa wanta barbaaduuf, kunis akkuma of tuulummaa saaxinaayiiliitiin gowwoomfame arras immoo addunyaan keenya of tuulummaa wadaandii sana qabattee akka isheen gowwoomfamaa jirtudha jechuudha. Sunis gaafa ilaallu akka namni beekumsa qabaatee yookiis immoo abboommii kenname sana in eegamoo in eegu yookiis hammam akka namni Waaqayyoon jaallaturree Waaqayyo ittiin madaaluudhaaf jecha maal godheera abboommii sana kenneefii ture jechuudha. Isarra dabalees immoo kan isa uumee akka jiru akka beekuudhaaf jechas Waaqayyo abboommii sana laateera jechuudha. Kunis namni akka fedha isaa osoo hin ta'in akka fedha gooftaatti osoo hin nyaatiin osoo hin dhugiinis hin oolu jechuudha jechuudha. Waaqni addaan nama hin baasu. Gonkumaatii Waaqayyo fuulduratti namni sooressadha, hiyyeessadha, beekaadha, xiqqaadha hin jedhamu jechuudha. Kana mirkaneeffachuuf jireenya addunyaa irra jiraannu kana keessaatii jecha tokko mirkaneessuu ni dandeenya jechuudha. Nun addunyaa kanarraa bakka feene kamiyyuu deemuu yoo barbaanne, bakka barbaanne kamiyyuu deemuu yoo barbaanne, bakka barbaanne kamiyyuus immoo dhaquu yoo barbaanne jireenya addunyaa keessa amma jiraannutti kamiyyuu kaffaltii yookiis immoo gatii nurraatii barbaadaa jechuudha. Kan nuti gatii malee deemuu dandeenyu, kan nuti dadhabbii tokko yookiis baasii qarshii malee deemuu dandeenyu mana amantaa isa nuti itti waaqessinu, mana amantaa isa nuti itti Waaqayyoon galateeffannudha jechuudha. Kanas immoo kan deemu inni kun sooressadha, inni kun hiyyeessadha, inni kun qallaa, inni kun furdaa, inni kun diimaadha, inni kun gurraacha osoo hin jedhin guutummaan guutuutti namni mana Waaqayyootti deebi'uu barbaadu bilisaa fi fedhiidhaan kan inni dhaqudha jechuudha. Malee bakka kaaffee tokko deemanii jala taa'uudhaaf yoo waa fayyadamte teessa, yoo fayyadamtu ta'e immoo hin kaata kan jedhu miti jechuudha. Mana Waaqayyoo dhaquun bilisadha jechuudha. Kunis Waaqni eenyumaan iyyuu adda akka hin baasne, eenyumaaf iyyuu immoo akka hin qoornedha jechuudha. Lammaffaa irratti jiraachuu Waaqayyoo kan nuti ittiin adda baasnu keessaatii inni lammaffaan abboommii inni kenneenidha. Waaqayyoo abboommii jalqabaa Museedhaaf kenneera. Abboommiin Musee dursee kenname abboommii Waaqayyo waaqummaa isaa mul'isuudhaaf jecha Addaam abbaa keenyaaf kana hin nyaatiin kana immoo nyaadhu jedhee kenneera. Isarratti dabalataatiin Waaqayyo abboommiiwwan garaagaraa abboota Musee duraadhaaf haa kennu iyyuu malee bifa barreeffamaatiin kan inni kenne garuu egaa Museedhaatii boodadhaa jechuudha. Museenis abboommii kurnan xillaatii irratti yookiis immoo gabatee kakuu irratti barraa'ee kan fudhatedha jechuudha. Kanas immoo kan nuti argachuu dandeenyu seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 akkasuma seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 15 irra kan jiru faa yoo ilaalle waa'ee abboommii inni fudhachuusaa dabalataatiin ni hubannaa jechuudha. Akkasuma immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga bara lakkoofsee biyya lafaatti dhufee cubbuu namoota hundumaa fayyisuudhaafis gidiraaf dhiphina hundumaa fudhachuuf gara biyya lafaatti waa'ee namaa dhiphina hundumaarraa bilisa baasuuf ega dhufee wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irratti ja'an jecha wangeelaa abboommii godhee abboommiiwwan kurnan irratti dabalataatiin kan barreeffamaa nuuf kenneera jechuudha. Kun akka dhalli namaa hundi Waaqayyoon jalatti bitamee jiraatuuf uumaa isaa biraa seera laatamedha jechuudha. Abboommiiwwan kurnan keessaa inni jalqabaa amantaa yoo jedhamu, saglan hafan hojiiwwan amantaa jedhamuun kan waamamanidha. Waaqayyo karaa saayinsawaa ta'een isa ibsuun hin danda'amu. Waaqayyoon karaa saayinsawaa ta'eetiin ibsuun hin danda'amu. Sababni isaas ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti akkasidha. Waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'ise. Hafuurri qulqulluun waan hundumaa yaada Waaqayyo isa gadi fagoo iyyuu qoree bira ni ga'a jedha. Yoo saayintistoota yookiis immoo beektota biyya lafaa fudhanne hafuura qulqulluudhaanii kan isaan waa qoratan yoo inni dhugaarraatii kan hedduu fagaatedha jechuudha. Garuu waa'ee sagalee Waaqayyoo beekuudhaaf inni jalqaba irratti barbaachisaa guddaan hafuura qulqulluudha jechuudha. Ibsi hafuura qulqulluu hin jiru taanaan namni kamiyyuu cal'iseedhuma dubbisa, cal'iseedhuma akka seenessa barreeffamee jirutti sagalee Waaqayyoo yookiis wangeela dubbisaa jechuudha. Kanas immoo qulqullichi Phexros ergaa isaa lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 20 jecha akkas jedhu dubbateera.
caalaadhumatti immoo raajiin caaffata qulqullaa'aa akka namni tokko yaada ofii isaatiin kennutti hiikamuun akka hin taane beekuun isinirra jira. Raajii dubbachuun takkaa jaalala namaatiin hin taane, garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii wanta Waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru jedha. Namni kamiyyuu raajii dubbata yoo ta'e maree yookiis raajii sun ifa yookiis eeyyama Waaqayyoodhaan kan isaaf kenname sagalee Waaqayyoo kana wangeela keessatti caafame hiika malee fedha dhuunfaa isaatiin yookiis fedha mataa isaatiin sagalee Waaqayyoo akka barbaade hiikuun isarra hin jiraatu jechuudha. Kanaaf saayintistoota warri amanuu ni jennu dhugumaan kan isaan wangeela qo'atan hafuura qulqulluutii immoo akka nama seenessa dubbisuuttidha yoo jenne hunduma keenyaaf gaaffiidha jechuudha. Waaqayyoo arjummaa isaatiin hafuura isaa nu ergee kan ittiin sagalee isaa qorannee beekuu dandeenyu taasisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Caqasoota dabalataa kan biroo yoo ilaalle isas immoo macaafa keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti yaa Israa'el dhaga'i Waaqayyo gooftaan keenya Waaqayyoo isa tokkichadha jedha. Yaa Israa'el dhaga'i kan inni jedhu Waaqayyo gooftaan keenya Waaqa isa tokkichadha. Waaqni lama akka hin jirre eenyumaaf iyyuu taanaan Waaqayyo tokko qofaa akka ta'e dubbataa jechuudha. Dabalataatiin raajii Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti hundumti keenya Waaqayyo tokkicha qabna mitiiree jedha. Isa adiis haa ta'u, isa gurraacha, isa diimaas haa ta'u, isa qallaa, isa furdaas haa ta'u, inni dheeraa, namni kamiyyuu uumamni kamiyyuu kan inni amanu kan inni waaqeffatu Waaqa tokkichadha jechuudha. Nama fooniin Waaqayyo uume miti. Seexanumti inni nama oliif gad goolu kun namaaf Waaqayyo walitti naqu, namaaf ergamoota walitti naqu, namaaf qulqulloota wal lolchiisu iyyuu Waaqayyoodhaan ni sagadaa fi akkasuma immoo kadhatas jechuudha. Kanas yoo ilaalle macaafa Maqaabiyaanii 3 boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee haga 10tti kan jiru bal'inaatiin dhugumaan seexanni Waaqayyoon ni kadhatamoo hin kadhatu. Namoonni Waaqayyoof abboomamuu didanoo maal akka isaan ta'an akkasumas immoo dabalataatiin seexanni kadhannaa bifa akkamiitiin akka inni kadhatefa bal'inaan achirratti caqafamee jira jechuudha. Kan biraa dabalataatiin wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti jecha akkas jedhutu jira. Dhaga'i yaa Israa'el gooftichi Waaqayyoo keenya kophaa isaa gooftaadha. Atis Waaqayyoo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'aa jedhaaniini. Dabalataan Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti akka Waaqayyo tokko ta'e, gooftaan tokko ta'e, amantaan tokko ta'e, kana malees immoo cuuphaan illee akka tokko qofaa ta'e ni dubbataa jechuudha. Akkasuma Yihuudaan ergaa isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti isin garuu michoota koo amantii keessan isa hundumaa caalaa qulqulluu irratti dhaabamaatii cimaa hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaatii kadhadhaa jedhee kan inni barsiise kan inni lallabeetu jira jechuudha. Kanaaf nuni har'a waa'ee Waaqayyo jiraachuu isaa akkamiin beekna kan jedhu hamma yeroo kanaaf sa'aatii kanaatti caqasawwan tokko tokkos kaasnee fedha Waaqayyoo ta'ee wal faana ilaallaa turreerraa jechuudha. Guyyaa biraa kutaa arfaffaa barumsa amantaatiin haga walitti deebinutti ayyaana abbaa jaalalli ilmaa tokkichummaan hafuura qulqulluu kadhannaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii eegumsi ergamoota qulqullaa'oo kadhannaan qulqulloota tolootaa wareegamtoota raajotaa bartoota duuka bu'oota hundumaa biyya keenya Itoophiyaa amantaa keenya Ortodoksii uummata kiristaanaa mara biyya keessas biyya alaa jiran irra oolee kan buleenuuf haa ta'u guyyaa itti aanutti haga wal arginutti nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u.